Adaan kun maaliin beekama? Adaan kun maali? Aadaa biyya teenyaa jechuudha. Uummanni aadaa biyya teenyaa ta'uu isaa atkirtii meeqaatamiin muuzaan burtukaanaan waa hundaan ka beekamu kaastee kanaan qotti ama duratti kalloo hodhamee kan dhoorra. Kollee hodhamee kan jiru. Akkana fakkaata Harar keessa jirra. Kunoo city of peace jaa. Saniif immoo Harar keessa biyya jaalala jirra. Kunoo ummaan akkatti deemtee nu barsiisu jirti. Harar daawwachiisu jirti. Laalmee kun laal uluu teenyoon dalaal. Uluu teenyoon dalaal achi galaal. Akkana fakkaataa jechuudha. Waan seenaa waan adda addaati baruu jirraa jalaanii. Akkanatti laal jaalalataa ciisanii nama afaniiti nama keessummeessanii ummaa. Dakkaan kana fakkaata. Uumamee namni dhaloonni ammaa kun aadaa fi tuttuqtan hin beekan. Mee maal jettan isaa sanii? Amma waan sun takutti kutteeti. Waan sun akka itti fufanii nama ta'anii aadaan beekne waan irra kuteetu ijoollee teenya wallaalchisee jechuudha. Bakka sanii warri cabsee deebise waan abbaa kana siin hin jiru isinuu ni beektanii xiqqootti geessanii mangistii duraan kuttee sun akka walitti hin dhufne nama wal nyaatee ijoolleen akka dargaggoonnis wal dhufee haaluu isaa akka walirraan fudhanne addaan kan fageesse mangistii dabre jechuun nama sodaatu miti. Ammas amata soddomii tokko dargeetti xurrataa bahee anaayyoo ta'e haa ta'u gan ammaan tana isin abalu odoo hin jenne wal jaalattanii wal qabattanii aadaa keenya kaduusin deebistanii hidhaa innoonis jaalalaanis nyaataanis waan qabnu taduusin deebistanii nu xooruu haan qabdan ammaan tana jechuudha. Gizeen ammaan tana tawalqixxummaati waan jige waan badee kana laalina boru gizee teessanitti deebitee bareedee hay edaanuu wanni kan haasoyne aboo sheenuu himeeti. Rabbiin oomfiin waan gaafa jettan amata lamaa sadii odoon keenya ammatti deebitanii bara. Kanaaf jecha wal jaalattanii wal jiraachuu ammaan